Ijoollee keenya Rabbiin bakka isin jirtanitti isin haa eegu. Keessattuu shammarran keenya waan jennu isin wallaalchisaa jira. Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii ani nagaa kootii obboleettiin teessanii baga nagaa taatan isiniin jedha. Warroonni mana koof aaraaree fudhuftan maamila naa ta'uu hin dagatinaayi. Warri maamila naaf taatanii jirtan immoo laayikii sheerii gochuun hin dagatinaa isiniin jedha. Yaa hordoftoota kiyyaa. Viidiyoo tokko asirratti yoo mul'ise xiqqoo seerri YouTube illee na dhorkan siniin jedha garuu akka sinan dhosse siniin jedha suuraa irratti bichaa na mul'isa. Innaa obboleettiin kun Saudi Arabiyaa keessa kan hojjettudha. Akkatti baanu malees akkatti gallu Waaqayyoon harka jira. Rabbiidhuma keessan kadhadhaa siniin jedha. Isumatu waan hunduma danda'a. Micattiin tun Saudi Arabiyaa keessatti kan sammuu dhabde jechaadha. Sammuu dhabdee mica'oo suni suuraa ishee mul'isaa qo'ee. Innaa gaafa ishee sammuu dhabdu madaaba isheerra dhaabattee waa irratteetu mashinuunee maalishoo jechaati itti iyyiti ishiin ni iyyiti micattiin ni iyyiti jechaadha. Isheenis immoo viidiyoo waraabatii waan ishiin jettuun jechaadha. Madaamittii ishee madammadu. Qooda kana viidiyoo waraabdeetu miidiyaa irratti xobnu gootu yoo galchite maallee gara biyya ishee jarittii jechaan jara fafa bar. Innaa mica'oon kuni waan biraa otoo hin taane sammuu dhabde natti fakkaate akkasidha. Akki ishiin jettu ishiin ni iyyiti mica'ittiin ni iyyiti huwwattee iyyiti ishiin immoo viidiyoo waraabdee TikTok irra kaawwatti giiftiin. Mee maaltu ishii gammachiise? Maaltu ishii gammachiise? Namni tokko yoo sammuu dhabe nama gammachiisaa? Nama gammachiisa moo maalidha waasa? Abeet yaa gara jabummaa, abeet yaa gara jabummaa dhugaa Waaqayyo. Waa'ee shamarran keenya kanaa baay'ee na gaddisiisana. Viidiyoon tokko keessan na herregamaa jira. Viidiyoo kana asirratti fidee too argisiisuudhaaf naaf hin eeyyamu dhorkaadha. Garuu fuula Feesbuukii kiyyaatiin tokko gad lakkise. Isa iyyuu kanan gadi lakkise viidiyoo tokko narratti guban jechaadha. Narratti gubate karaa Feesbuukiitiin. Viidiyoo lamayyuudha kan Facebook irraa narratti gubate jechaadha. Rakkinni ijoollee keenyaa kun siruma isaa dabalaatuma deema bakka. Maal otoo carraadhumti biyya Arabaa deemu kun nurraa hafe biyyuma keenya keessatti otoo rakkanne bishaan dhugnee bakka waanuma arganne nyaannee yoo dhabne immoo akkuma Rabbiin nu jiraachisetti otoo jiraanne irra gaariidha. Akka filannoo kootitti kuni. Rakkina ijoollee kan arguurra jechaadha. Wanti Saudi Arabiyaa keessattis ta'aa jiru, Yoordaan keessatti ta'aa jiru ijoollee keenya baay'ee nama gaddisiisa. Ijoolleen miidiyaa hordoftan arguu dandeessu. Ijoolleen miidiyaan hordofne immoo bakka maaliin argure? Wanti ta'aatii jiru baay'ee ulfaatadha jechaadha. Gara jabummaan mti akkanaa kun maaliif akka ta'e garuu anaaf gaaffidha jechaadha. Namarraa dhalannee nama taanee otoo jirru rakkoon biyyaa nu baasee jireenya keenya jijjiirra of jijjiirra maatii keenya jijjiirra jenneetu biyyaa baane gaafa akkanatti bakka sammuu keenya dhabne yookaan cinqiidha sammuu dhaba namne jarittiin tun namatti iyyiti hoggaasaan nama waaman hoggaasaan kana jedhan wadhanii tafaa isaanii kan aan akka kiyyatti iyya isaanii hin danda'u jechaadha. Iniyyuu dhirsimniitti isaanii wal lolti inni iyyiti ijoollee isaanii hoo inni iyyiti. Iyyuma kanarraan kan ka'e ijoolleen keenya cinqatii sammuu godhachuu danda'u. Yeroo isaan akkasitti cinqatii sammuu godhatan kan ammoo jarri kun immoo garaa jabaattee waan irratteetu itti yaa'an sammuu dabarsite irra ganaa viidiyoo waraabdee ijoollee keenya. Qullaa ishee viidiyoo waraabdee miidiyaa irra nuuf keessi. Maalidha laata? Maalidha yoo nu ga'e laata dhugaa Waaqayyoo jechaadha. Rabbiin nagaan biyya keessanitti sinaa galchu dhugaa Waaqayyo. Adaraa warri obboleettii keessan as fidachuudhaaf biyya kamuu haa ta'u fidachuudhaaf karoora qabdani. Waa erga biyyaa baatan isinumti miindaa ji'a takkaa ji'a lamaa isuma kennaaf itoo hojjedhu haadhoo koo hin dhufin jedhani. Gaafa haadhoon kee rakkatte wajjin rakkattee boosa. Micayyoo amma dhuftee Saudi Arabiyaa keessatti ji'a sadiitti sammuu dhabde sana. Akkaataa ittiin gashattu kan ishiin barbaadde jechaadha. Gara biyyaa gashachuudhaaf birrii ofiif nan kaffaladhaa nan gashadhatte reefu gara Saudi Arabiyaa fidde jechaadha. Ani yeroo baay'ee ijoolleen keenya yeroo gara biyya Arabaa dhufnaa alamiiwwan biyyi kun akkami jedhanii na gaafatan.
Maal yaa ijoollotoo biyya keessan teessanii wayyaa min jedha. Nutti toleetti fakkaata barra. Nutti toleetti biti bee. Yaa'u beelofnee yaa'u dhoobonnee qorra dandeenye ho'a dandeenyetii bee. Otoo sammuun keenya nu cannaqamuu dandeenye hojjannee walitti qabannee ishii hoggaa asii gallu kana waan keessi keenya nagaa qabu fakkaata. Keessi keenya nagaan qabu yaa obboloota koo keessi keenya dhudhubee jira rabbumti nu haa eegu malee. Ina saamna ina har'a baqqaa. Jechaan ina har'a maaf carraan koo akkas ta'e jenna waan baay'eetti asaaba keessa galla jechaadha. Kanatu sammuu keenya fixaa jira siniin jedha. Ijoollee keenya kanadha. Nutti tolee miti kan akkasittiin jiraannu yeroo uffannee akka barbaannetti uffannee suura kaanu kana bakka waanuma jireenya gaarii itti jiraannu nuti itti fakkaata ijoollee keenyatti. Lakkaa jireenya gaarii hin jiraannu bee. Jireenya gaarii otoo hin taane waan goonuu dhabnu akkasitti obsinee ofumaa keenya sossobaati jechaadha. Rakkoo ijoolleen keenya keessa jirtu ijoolleen keenya Itoophiyaa keessa jiran hin argani hin beekani. Dhufanii arguu fedhu. Gaafa arganiin ulfaata bar akka har'aa kana mitiin ulfaata. Mana gaarii kan galu xiqqoodha. Irra jireessa mana hin taane galu. Iyya isaanii wajjiniin jiraachuu jechaan baay'ee keessatti warri bineessa garaagaraa mana keessatti bitaffaatu jira ijoollee. Simbirroota saroota waan adda addaa kana mana keessatti bitu. Isaan warra akkasii waan akkanaa bitan kun sirrii miti. Sammuu namaatti iyyuu ishii waan sirrii miti garuu rabbi sinaa eegu. Waaqayyo inni manaa nu baase nagaadhaan maatii keenyatti nu haa deebisu. Hordoftoota kiyya. Waan biraan jedhu waan akkanaa kanarraa rabbiin sinaa eegu. Obboleettii keenyas immoo kaan maal jedhu seetan waan ajaa'ibu keessa koomintii waan ta'e ergeetanan sobdeeti micoo sobdeeti iyyatti silaarra dhaabattee viidiyoo waraabdiniitiin maal jechuudha. Akkamitti iyyaa jirti yoo ittiin fooloo funaannachuu fedhan ijoolleen keenya gara jabummaa sin qabdamu hadda na ajaa'ibaa tokko jechaadha. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma kanarra waa baay'ee haasa'uun barbaadu siniin jedha laayikii godhaa. Yaada qabdan koomentii jala naa kaa'uun dagatinaa maamila naa ta'uun dagatinaa yeroo gaarii naaf qabaadhaa amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan rabbiin keessa sinaa tiksu chaawu amtuu sinin argina.